Harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota miseensa chaanaalii koo jalatti argamtan hunda keessaniifuu nagaan koo kan jaaladhaa kan kabajaa isinaa qaqqabu jecha maaree guyyaa har'aa viidiyoota baay'ee adda ta'e isiniif qabadhee dhufee jira. Hanga xumuraatti na wajjiniin tura. Maaree mata dureen leenjii keenya har'aa atuunii amata 30 hin guutiin maal raawwachuudhaaf qabna kan jedhudha. Hanga xumuraatti na wajjiniin turaan isiniin jedha. Maaree chaanaalii kootiif haaraa kan taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu indagatinaan isiniin jedha. Akkasumallee viidiyoonni adda addaa yeroo gadi lakkifamutti akkasin qaqqabutti bakkee bilbila ishee xiqqoo indagatina. Mata dureen qabxii keenya har'aa inni jalqabaa atuunii amata 30 hin guutiin dursa kan raawwachuudhaaf qabnu namoota rol moodelii nuuf ta'uudhaaf danda'an yookaan immoo koch nu gochuudhaaf danda'an yookaan dogoggora keenya kan nu sirreessuudhaaf kan danda'an namoota nu caalaa argaman yookaan beekumsaanis ta'uudhaaf danda'a, qabeenyaanis ta'uudhaaf danda'a. Isaan kana namoota nu caalaa irratti argaman yookaan immoo namoota nu olitti nu gargaaruudhaaf bakkee dogoggora keenya nu sirreessuudhaaf kan danda'an isaan wajjiniin taane kan isaan nu gorsan hundumaa kan isaan nutti himan hundumaa raawwachuudhaaf yookaan isaaniif ajajamuudhaaf kan dandeenyu kan namoota akkasii jalqaba qabaachuudhaaf qabna. Sababiinsa namoota dogoggora keenya nuuf ibsu, dogoggora keenya nu sirreessuudhaaf danda'u yoo ofii qabaanne ani nan beeka bichaa jennee ofii keenyaan yoo adeemne kufuudhaaf ni dandeenya. Sababii kanaatiif namoota nu dogoggora keenyarraa nu deebisuudhaaf danda'an, nu gorsuudhaaf danda'an isaan kana qabaachuudhaaf qabna. Qabxiin inni lammaffaa atuu waggaa 30 hin guutiin dursa raawwachuudhaaf kan qabnu qarshii keenya seef godhachuudhaaf qabna jechaadha. Qarshii jalqaba yeroo argannu hundumaa maal gochuudhaaf qabna? Seef godhachuudhaaf, qusachuudhaaf qabna jechaadha. Yoo qusanne malee haqa zum jennee kan argannu hundumaa zum jennee bakkuma barbaannetti dhangalaasnee bakkuma barbaannetti gannee bakkuma barbaannetti yoo waggoota 30 olitti ganaa akka haaraatti deebinee hojjechuudhaaf. Sababii kanaatiif hammaan tana atuu waggaa 30 hin guutiin dursa maal gochuudhaaf qabna? Qarshii keenya seef godhachuu, qusachuudhaaf qabna jechaadha. Qabxiin keenya inni sadaffaa kan itti fufu atuunii waggoota 30 hin guutiin dursa fakkeenyaa fi dargaggummaa keessatti waa hedduutu jira. Isaan kana keessaa araadummaarraa of dhorkuu qabna jechaadha. Maaliif araadummaarraa jalqaba fakkeenyaa fi haala siyaasaa keessa yoo ta'e, haala dhugaatii, haala isaan kana keessa yoo galle waggaa 30 booddee namoota guddaa yeroo taanu, namoota beekumsa gahaa qabaannellee yoo taanu, namni nu fudhachuudhaaf yookaan immoo namni nu kabajuudhaaf, namni nu dhaga'uudhaaf hin danda'u. Sababiin isaa kana dursa wanta hin taane keessa ture yoo ta'e waggaa 30 booddee qabeenyallee yoo qabaanne, beekumsallee yoo qabaanne namni nu kabajuudhaaf hin danda'u. Sababii kanaatiif atuu waggoota 30 hin guutiin dursa araadummaarraa of dhorkuu yookaan immoo namoota haala dargaggummaa keessa jirutti haala sobaa, haala namoota gowwoomsuu, haala namoota wajjiniin karaa poolitikaas ta'e karaa siyaasaa, karaa adda addaa, karaa dhugaatii isaan kanarraa of qoxxobuudhaaf, of qusachuudhaaf ni qabna jechaadha. Qabxiileen keenya inni arfaffaa gara waggaa 30 umurii waggaa 30 atuu hin guutiin dursa kan raawwachuudhaaf qabnu kitaaba dubbisuudha. Kitaaba dubbisuun wanta kana dursa abbootiin keenyas kan barsiisanii lafa godhanis jiru. Akkasumallee beekumsa keenya akka cimsannu kan nu taasisuudhaaf danda'u, beekumsa adda addaa argachuudhaaf kan dandeenyu, haala guddina keenyaa kan ittiin baruudhaaf dandeenyu, namoota kana dursa guguddatan yookaan immoo namoota beekumsa qabaatan kitaabolii kana barreessee lafa godhe wanti ta'eef nun kitaabolii kana yeroo dubbifnu haala namni nun an jedheen qofa adeemnatu hin ta'in haala kitaabota sana keessaa dubbifannee beekumsa namoota adda addaa, beekumsa namoota guguddataniirra isaan muuxannoo sana fudhachuudhaaf wanta dandeenyuuf beekumsa keenya yookaan immoo beekumsa irra jiru keenya guddifachuudhaaf, cimina keenya guddifachuudhaaf kitaaba yeroo dubbifannu waa hedduudhaaf nu gargaara, guddina keenyaaf nu gargaara, hojii keenyaaf, jireenya keenyaaf nu gargaara. Sababii kanaatiif atuu amata 30 hin guutiin dursa kitaaba seeraan dubbifachuudhaaf qabna jechaadha.
qabxiileen keenya inni shanaffaa fi inni dhummaa ogummaa keenya daddabalannee guddifachuudhaaf qabna jechaadha. Ogummaan keenya fakkeenyaaf barumsa tokko barannee xumuree fakkeenyaaf haala barsiisummaatiin yoo eebbifamne yoo ta'e yeroo sana ogummaa keenya itti dabalannee ay kun nagaa jennee achuma taa'uura ogummaa keenya itti dabalannee guddifachuudhaaf qabna. Barumsa adda addaa barannee ogummaa karaa barumsaas ta'uu danda'a, karaa haala ammayyaatiinis ta'uu danda'a, karaa adda addaatiin yoo haa ta'u ogummaa keenya itti daddabalannee guddifachuudhaaf qabna jechaadha. Isaan kana hundumaa yoo raawwanne umuriin keenya waggaa 30 olitti yeroo ta'utti nun nama gaarii, nama gahaa, nama namoota biraatiif hafuudhaaf danda'u, nama namoota biraa barsiisuudhaaf danda'u, nama namoota biraatiif bakkee guddaa jireenya isaanii akka jireenya gaarii jiraatan taasisuudhaaf danda'u. Isaan kana hundumaa taasisuudhaaf wanta dandeenyuuf jalqaba ofii keenya isaan kana hundumaa amata 30 atuu hin guutiin dursa raawwachuudhaaf kan qabnu isaan kana fakkaata. Viidiyoota isaan kanarraa waa hedduu akka hubattan abdii guddaan qaba. Qabxiileen har'a isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti waan na wajjiniin turtaniif guddaan isin galateeffadha. Naaf galatooma. Viidiyoon kun dhagaa barattanii yoo isin fayyade akkasumallee namoota biraatiif fayyada jettanii yoo sheer gochuu hin dagatinaa. Viidiyoota biraatiin hanga walitti deebinutti galatoomaa horaa bulaa.